adda baate kan jedhuu fi aantee inni quuqama inni saba isaatiin qabuun hangam sabboonummaa akka inni qabu adda baasna malee namni tokko Oromoodha erga jedhe Oromoodhuma. Nama Oromoo jedhe kana takkaan itti duuluun hin ulfaata. Ijoolleen kun qeerroon kun warra safuu keessatti guddate hundi isaanii. Safuu eeggachaa ture. Yeroo kanatti garuu kan darbe guutuu jigeen qaqqabanii kam hafee ol qabanii jedhu waan darbeera. Yeroo hagamiif illee haa taatu yeroo hagamiif kallattiin qeerroon itti deemaaru sun kallattiirraa maqeera. Kun waan wal inaalle. Amma garuu qeerroo cufoo osoo hin taane ummaatuma keenya illee bakka maqsuu barbaadan kutaan nurra hojjechuu barbaadan. Kutaa fi amantaadhaan fi maaliidhaan kan hojjechuu barbaadan sun akka milkoofne argaaru amma. Ijoolleen hedduun dhufanii bahutti jiru. Abdii kutatanii barnoota isaanii xumuranii gara huuraatti deemutti jiru. Kana jechuun immoo gaaf tokko ol ka'anii jirraa jedhu jechuudha. Kanaaf hin jiru. Ammarratti garuu tarsiimoodhaan masakamaa jiru tarsiimoodhaan masakamaan jiran malee hin jiru. Namoonni tokko immoo qeerroon bitamtee bittinnooftillee jirti kan jedhanis hin jiran. Kanaaf deebii qabdaa laata? Dhandhacha tokkoffoon margaa ajjeessaa jiru. Nama lama sadi bitamteef jecha qeerroon guutuun hin bitamte jechuun hin dandeenyu. Warri har'a karaa irratti bakka maratti dhiiga isaanii kaffalaaran qeerroodha waan ta'eef. Kanaaf ta bitamteerti. Kan bitamin garuu jiru. Egaa akkuma waliigalaatti hawaasni bal'aan gidiraa waggoota 27 keessa ture keessatti jechuudha warra san ofirraa ari'uu gama ari'uutiin qeerroon waan kana hin jedhamne kafaleeti jira. Egaa namoonni kunniin immoo aangoo isaanii irraa haa bu'an malee namootuma isaan Oromoodha jedhanii gara aangootti fidanii warrootuma wal fakkaatutu yeroo ammaa kana uummata Oromoo irraan gidiraa geggeessaa jiraatis waan mana hidhaa keessatti sirraan qaqqabenuuf kaasteeti jirta waan biyya keessatti ta'aa jiru kana walumaa galatti akkamitti ilaaltanii siyaasa biyyattii yeroo ammaa kana biyyattiin haala siyaasaa isin keessa jirtu kana akkamitti ilaaltaati? Egaa hanga beekumsa tiyyaatti jedhe Aceen akka tilmaama xiqqoo tiyya tanaatti biyyi gara badiitti deemteerti. Hanga dhaabbatanii yaaduu waan jennu sanarra kutuu fakkaatti. Qamadii irratti gubataa garbuu coratu gubataa jedha Oromoon mammaa. Nuti biyya wanti jedhamu kuni biyyummaan iyyuu hin jiru hanga jechuutti nu geessutti jira. Miidhamneerra keessatti akka qamadii sana taaneerra waan ta'eef hurroofneerra gubanneerra. Kanaaf namni biyya keessa dhalate keessa kabajamee osoo hin jiraatin biyya qaba jedhuu hin danda'u. Biyyuma keessa dhalatee guddate keessatti gabbaafamaa ajjeefamaa biyya qaba jedhuu hin danda'u. Kanaaf haalli siyaasaa gaaga'ama siyaasaa dhaabbatanii yaadurra darbeera. Dhugaa dubbachuudhaaf siyaasni biyya keenya maal fakkaata kan jedhuu fi ani ammatti hayyootumaaf dhiisa waan kana. Maal akka fakkaatu maal akka ta'e hayyummaan dhufee haalaalu. Akka lammii tokkootti an akka lammii tokkootti ummataan siyaasaa rarraafamaa wajjin raafaminaa daantaa keessaniif dhimma keessaniif ganamaa galgalatti dhaabbadhaadha jedhaan. Ani siyaasaan yeroo kanatti itti amanu yookaan immoo paartii yeroo kanatti dhufee ummata kana akkana godha jedhuun jiru. Ummata abdiin kee ummata irraa malee paartii irra hin jiru. Maamad Deeksoo paartii deeggaru qabaa laata? Hin qabu. Hin qabdu gonkumaa yaaddeen ummata deeggara. Ummata deeggarta. Odoo kun akkana sirratee paartii kanan deeggara jettee wanti yaaddu jira? Paartiin ummataa ta'eef gaafii ummataa deebisee jiraannaan paartiin sun ala. Jechuun ummata kiyya. Paartii sana keessan jira. Paartiin gaafii ummataa gaafii Oromoonni kumaatamaan lubbuu itti dhaban deebisee dhufu jiraannaan paartiin sun maaliif paartii biraa hin taane paartii saba biraatu hin taane. Dantaan Oromoo paartii ittiin kabajamu taanaan paartiin sun paartii an ummata. Gaafa hojjetanii biyya teenya irratti abbaa biyyaa taanee
waan silaa argachuu qabnu akka namaatti nama taanee akka namaatti gaafa jiraachuu eegalle waa'een paartii nama yaachisu paartii barbaade seenuu danda'a. Egaa biyyattiin sun yeroo ammaa kana guutummaan guututti haala jechuu dandeenyu keessatti waraana guddaa keessa jirti. Mootummaan biltsiginnaas waraana uummata irratti labseeti jira. Kanoo akkamitti ilaalta laata? Akka dogongora seenaatti ilaala. Warri waan kana godhaaran, warri waraana kana labsaaran, warri uummata duggugaaran dogongora seenaa akka hojjetaaran beekuu qabaatu. Maaltu jira si fakkaate? Namni gaafa waan gaarii hojjete xiqqaaf guddas si jaallata. Gaafa waan gadhee hojjette garuu awwaala keettu ajaa'iba. Seenaa gadhee hojjechuu jechuun awwaala ofii ajeessuu jechuudha. Kanaaf warri har'a waraana uummata irra bobbaase kun awwaala ofii ajeessutti jira. Kun dogongora seenaati. Dhaabbachuu qabaatu. Uummatarraa harka isaanii haa kaasanii harkaaf arraba uummatarraa kaasuun dirqama ta'a. Hanga uummatarraa harkaaf arrabni uummata keenyarraa harkaaf arrabni kaanetti immoo uummataaf kana goone uummataaf kana taane jechuun hin danda'amu. Ammarratti garuu harkaaf arraba uummatarraa haa kaasan. Kanuma. Egaa waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabe kun yeroo ammaa iddoowwan yookaan immoo naannolee biroollee tuttuquu jalqabeeti jira. Mootummaan yeroo ammaa kana qeerroof qarree dabalatee waraanni naannolee garaagaraallee akka isatti makameetiin waraana kaabaa kanatti makamee waraana kana finiinsullee gaafii taasisaati jira. Hawaasni yookaan immoo maal hubachuu qaba warri PP yeroo ammaa kana waraanni kunin akka TPLF fi uummata Oromoo jidduutti adeemsifamaa jiruutti haasaati jiranii. Waan kanoo akkamitti ilaalta? Waan isaa tolu uummanni hin beeka. Waan isaa tolu gochuu qaba. Wanti naa tolu sun maalidha? Akkamitti yoo deeme naa tola waan jedhu sanarratti uummanni gadi fageenyaan taa'ee kaleessa akkam turre har'a akkam turre boruu akkam ta'uu deemna ka jedhu sanarratti yaaduu qabaata. Sa'aatiin kun garuu sa'aatii dhumaarra akka reefsiin jedhe sana faayinaal taayimiidha. Sa'aa dhumaa. Jaarraa 150 faarsinuu kana keessatti maaltu nu mudataa ture sa'a dhumaa irratti rafaa ture. Sa'a dhumaa kanarra maal gochuu qaba karaa kamiin deemuu qaba waan jedhu uummanni beeka waan isa baasu uummanni haatti deema. Nee maaltu qaba jettee yaaddame ati? Hawaasa biraa maaltu eeggamaa maaltu godhamuu qaba jettee yaaddatiin? Qindoomin tokkummaadha biraarraa na eegama. Cichee falmachuu. Tokkummaa isaa kanoo akkamii cimsuu danda'a? Egaa amma mootummaan jidduu bu'eetiin hawaasa gandaan wal qooduu amantiidhaan wal qooduu akkuma kaastee hin jira waan ta'eef hawaasni tokkummaa ofii akkamitti cimsuu danda'a jettee yaadda yeroo ammaa kana keessatti haala akkanaa kana keessatti rakkisaan ta'u? Tokkummaa uummataa uummata yoo ta'een alatti paartii ta'ee namni dhuunfaa diiguu hin danda'u. Tokkummaa isaa uummata isaatti diigaa uummata isaatti uffataalle. Paartiin yookaaniif immoo namni dhuunfaa dhufee akka barbaadetti tokkummaa uummata Oromoo diiguu danda'a hin danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo waatu jira beektaa waan gabaabaa wa'ii deebi'ii mucaa kanatti waa himuuf deemtaa jedhanii manuma poolisaa kanatti egaa waan mana poolisaatti arginu kanas sitti hima. Deebi'ii mucaa kanatti waa himuuf taata jennaan akka gara mucaatti hiksaan jirre argeera. Dafeet maal godhe mucatti immeejii isaa sana dabarfachuu waan barbaaduuf maalii jedhe sagalee ol fuudhe. Ilma kiyyatu yoo akkate akka ba'u yoo amane akka du'u hin beekne fan itti himaa jedhu. Uummatni Oromoo tokkummaa isaa akkaataa itti fidu hin beekuuf anardhaa tokkummaan keessan akkana dhufaan jedhu. Uummanni hin fida. Namni dhuunfaa garuu diiguu fi yaaluu danda'a. Yoomuyyuu nama dhuunfaa uummata moo argeen beeku jireenya kiyya irratti. Mootummaa jechuun nama paartii jechuun nama dhuunfaa. Mootummaan uummata. Guyyaadhuma tokko nama dhuunfaa paartii dhuunfaa uummata moo argeen beeku. Haa turtu haa daftu uummatumaan mo'ama. Kanaaf jecha tokkummaa keenya akkamitti finne yeroo isaa keessatti akkamitti itti fayyadamne waan kana goona kan jedhuufi kana uummataaf dhiisa. Waa'ee tokkummaa irratti har'a waa'ee yeroo waa'ee tokkummaatti dubbannu miti. Tokkummaan uummataan jira. Tokkummaan uummataa duraa'uu beekamaadha. Waan har'a irratti waan kaane waan tokkummaa fi waan maalummaa dubbannu miti tokkummaan uummataa bakkuma jira. Garuu waan tokko har'a siyaasa namaa tilmaamaa irraa nuti siyaasaa keenya dhiisne.
siyaasa namatti tilmaamu jira. Warri kaaba akkas godhee, warri akkana godhee, warri akkana deemee, warri akkas deemu. No. Maal nurraa maaltu eeggama? Gaafa isaan wal miiccaman nuti miiccamuu hin qabaannu. Ka wal miiccuu keessatti ofii keenya miiccamuu hin qabaannu. Yoo danda'ame siyaasa mataa keenyaa deemsisuu. Yoo dadhabame akkuma reefsiin jedhe san uummanni waan isaa ta'u irratti hojjetatudha. Kanarraa kanaaf waan hin jedhu hin qabu. Waan uummataa ta'e garuu uummanni hojjetu.